shamarran biyya Arabaa otoo waa'ee isaanii seenaa isaanii viidiyoo isaanii akkanatti onlaayinii irratti arginu isaanirraa maallaqa nyaachuu qofaadha kan fayyadu. Shamarran biyya alaarraa maallaqa ishii qofa nyaachuuf jara barbaanna malee isaanii otoo waa'ee isaanii arginu waa'ee isaanii dhageenyu. Do tokkotti dhagee komantii akkanaas argeera. Komantii akkanaas argeera. Wayne yaa Rabbi kiyya ijoollee keenya baay'ee of eeggadha. Ana bichaatu hin dubbanne waa'ee viidiyoo qullaa sana waa'ee viidiyoo booniyye ana qofatu hin dubbanne. Yeroo darbe sagalee ta'aaf hin ture. Har'aa'u maalan jedha. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'eetu qabdu hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u argitan shaashi bashaashii dhadhee garuu niin bareeda sumaanu my goodness I'm so beautiful pretty girl garliidhaani ani garliidhama gooftaa ani garlii miti ani womaniin jedhama na beekan taal sinitti godhas relaxii sin gochuu waadu dubbadha gara qumna garaatti yeroon seenu tokkoffaa irratti nama an dinqisiifadhu waa'ee viidiyoo booniyye irratti jaarsa ishiitti ustaaza jaarsa ishii yeroo kanatti jechuudha kana barreeffama isaa dubbiseeraani barreeffama isaa dubbiseetiin ture yeroo kanatti barreeffama akkasiif yaada akkasii sarara arguu jechuun nama dinqisiisa jechuudha. Nama baay'ee dhugumattu nama baay'ee gaariidha. Sanuu viidiyoon sun kallattiidhaan isatti ergame. Isatti ergame kallattiidhaan isatti ergame jechuudha. Akka inni dhaggeeffachaa turetti nama sanallee gadi dhiyeessanii nama sanallee yeroo gaafatanii kallattiidhaan isatti ergame. WhatsApp isaa irratti ergame. Yaani naadhiisiidha. Ana faana jirti isheen anaadhiisiidha. Ana faana haala kana keessa jirti naadhiisiidha. Argite dhageessaniitu miti isheen hankooti naadhiisiidha baay'ee zoro kanatti ergu jechuun ana faana jirti naadhiisiidha. Yeroo darbe immoo jechuudha. Yeroo darbe booniyyeen kun iyyuu nama kana hin barbaadde jechuudha. Yeroo darbe maal jette seentanii biyyatti akka galtuuf wanti gargaaramuu qabu jedhamee gaafatamaan turre. Ustaazni sun gaddinaan jechuudha. Isheenis maal amalas jijjiirratti immoo bilookii gootee yeroo sana immoo maal gootee ture girgirrii wayii kan uumame yoo kana bar. Innaa haa galtuudhaan ture. Galtee jireenya isaanii haa fooyyeffatanii hamma isheen as teessee hojii hojjechuudhaaf yeroon gubatee inni immoo qofaa taa'urra deeggarsa wayii goonee fi jara kana lama mana tokko itti ijaarree haa jiraatanidha. Namni kan kaase yaadichi baay'ee bareedaadha. Yaa'u namni sun yoo support godhame illee nama amantaa barsiisu waan ta'eef maafi mushkilee garuu isheen immoo maal jetti seetan dhuftee nun ani nama nagaamoo nun nagaa qabnaa namayyuu gargaaruu dandeenya gargaarsa hin barbaadnu kana jechuun galuus hin barbaaddu nama kanas hin barbaaddu jechuudha. Isheen kan isheen barbaaddu nama sa'ammaa kana barbaadde jechuudha. Nama sa'ammaa kana faana yoo milkooftee isa kana immoo akkuma ta'etti as gootee achi gootee maal gootee dadhabsiistee nama dadhabsiisan jira bar sin barbaadus miti narraa deemis miti bilookiis miti nama dadhabsiisanii nama nuffisiisuun tokko jira. Eegee innaa dadhabuu maal jedhee innaa dadhabuu ofii garaa kutatee dhiisaa jechuudha. Isheen immoo haala mijeeffatti karaa sana kanaan itti taphatte ammallee. Ustaazni kun ishuma faana akka jiru haasa'ee jechuudha. Namni addaan nu baasuuf shira xaxanii shira maal godhaniitu addaan nu baasuuf jedhanii bakka kanatti namni sun yeroo haasa'u ani hin dirqisiisneedha. Viidiyoo sana akka ergituu fi ani hin dirqisiisne. Yaani fedhii ishiitiin naa ergite jechuudha. Fedhii ishiitiin ergite. An kan jedhu gaaffii wanti natti ta'e viidiyoon kun erga ustaas kana faana walitti dhuftee immoo duradha. Asitti naan galle beektu yoo dura ta'e maafi mushkil viidiyoon kun duradha taanaan dura laayifii mataashii hojjetachuu dandeessi mucaan kun dura taanaan waan barbaadde dalagachuu dandeessi. Isa immoo dhiistee achi keessaa baatee yaada naannefattee gara of haaresitee sirriitti galteetti yoo ta'e garuu dhugumattuu diiguudhaafidha kun shiradha jechuudha. Dhuguma addaan baasuuf akka
maakii fa'aa irratti namni haasa'aa jiru kan akka maakii fi ibsishaa addaan baasuuf waan haasa'amaa jiru dhageessamni ana caalayyuu sintu beeka ani raafiliin dhagaa baay'ee achirran oolu waan ta'eef raafiliin dhagaa suuraa fidanii suuraa durii fa'aa fiduu suuraa inni biyyatti ka'ee fa'aa fi ijoollee faana maybe akka tasaa namni suuraa ka'uu danda'a isa fa'aa fiduu maal gaastii irratti isa isheen faana haasofte fa'aa akka vaariyaalii bahuuf fidanii maal godhu kanachuu addaan innoo ani addaan baheeraa hin jenne nama maal turaasa ani maakii irraa adda beekuun fuudheera hin jenne namni hin fuudhe biyya galee fuudhe tokko manuma iyyiti keessa qabde kuna galee fuudhe jetti innoo hin jenne innoo ani galee fuudheera hin jenne innoo ani maakii dhiiseera hin jenne innoo humaa hin jenne suuraa immoo fi ka'uu danda'a namni ijoolleetti girrisanii agarre viidiyoo yuutuub irratti argeera ijoollee baay'ee sasimatanii faana intini jedhanii innaa namni gastii irratti namni faana haasaa bar dubartii faana dhiira faana hin haasa'ama kanas waraabanii siireesii godhanii abeet nama yoo akka kanaa ta'e wanti addanaan baane anaaf kana gaafii wanti natti ta'e viidiyoon kuni viidiyoo duraa erga isheen ustaas kana faana walitti dhuftee viidiyoo duraati moo viidiyoo osuma ustaas kana faana jirtuuti kun addanaan baane dhugaan siniin jedha anyways kunis ta'e sunis maa gochuun hin danda'amu garuu shamarran keenya be careful an kan isin gorsu be careful lal amma obboleessi keechu namatti jaallattu nama jaallattullee sababa kanaatti adda bahuun nama danda'amu addan baata garuu obboleessa keessatti obboleessa dhiira obboleessi kee akkamitti si ilaala ija akkamitiin isa dura dhaabbatta gara fuulduratti akkamitti ija guuttee isa faana waa mari'attasi isatti haasoftas obboleessi siireessi obboleessa jechuun abbaa jechuudha obboleessi akkuma abbaatti ilaalchisaas akkaataan itti si adabus waan sirraa barbaadu waan sirraa eegusi obboleessiif abbaan tokkumadhaan argeera ana jechuudha an hangafa ta'e ana irratti ni dhalate duraan na reeba ture dhugaa waaqas ni jedha duraan an yeroo waliin barannu anatu irra xinnoo waggaa tokko walirra jira waluma irratti dhadhadanne maazariin keenya ijoollee baay'ee walitti aansitee deesse isinitti meera walumatti aanee dhalan haqqamumaa durii humaan fayyadamanii hindahu mashaallah rabbi isaan eebbiseera isaan rakkoon qaban hindahu walumatti aanee dhalan duraa anatu sarra gorala yeroo ijoolleen akka xinnoo ta'anii ijoolleen nu sarreeban anatu isarra dhaqee lola yeroo guddannee hundee dhumoo an hangafa isaa ta'e isatu namo'ee isatu nareeba isatu balaanatti buusa ture erga high school faa galle erga high school immoo fitne waluma faana fitne gara preparatory faa seenne kutaa tokko immoo isaan dursa waan isin dhibu bar kutaa tokko akkuma umurii keenya kutaa tokko isaa durseen jira garuu isatu na adaba kanamaaf hin jedhe beektu obboleessi xinnaa sin qabu obboleessi jechuun xiqqaa sin qabu ilaalchisaa moo ilaalcha abbaan keessii qabu sii qaba kanaaf shamarran keenya be careful dhugaa waaqa nama sanarraallee already yoo adda baate mafi mushkil adda baate sababii kana yoo adda baate humaa miti garuu maatii kee ilaali hammam akka hamileen isaanii caban amma booniyyee kana firrishiin dhageenye hin jiru jedhee yaadan hundumatu dhagaa yeroo amma namni miidiyaan fayyadamne hin jiru maazariin kiyya illee ijoolleen waan bira jiraniif ijoolleen obbolota koo waan bira jiraniif karaa isaanii agarti waan baay'ee waan amma nuun goonu fa'aa agarti waan nuun jennu fa'aa agarti waan miidiyaa irraa fa'aa kana hin dhageessi hin argite jechuudha dhugaan sinii kanaafuu amma haati illee dhaga'uu dandeessi haati jechuudha itti himamuu danda'a mee amma isaaniif immoo waan safuu hamma kana ga'u akkamitti ulfaata nullee dhaloota ammaa waan ta'eef raafilii jennee hin dhiisna maatiin garuu siirees dhugaa waaqa maatii kee keessatti kuftuu taata fudhata baalagee taata jechuudha kanaaf dhaloonni ammaa kun shamarran keenya jireenya keessan isa borii be careful seenaan kee takka gurraacha galmoofnan humaarraa balleessuun hin danda'amu irsaasii miti dhaqxee laaphisiidhaan irraa duguugurraa xaraguu hin dandeessu seenaan kee attaachi ta'ee sii ta'a yeroo yerootti immoo gadi ba'a waan nama ajaa'ibu immoo viidiyoon kun amma seef ta'e hunduu kaa'ee muuziyeemii mataa'e jedhama bakka hin badu yoomillee guyyaa wayiillee dhufetu
Beebiyaatti sargii faayoti godhatti guyyaa akkam gammachuu keessana viidiyoo sargii keessana faana wal bira sii kaa'ama. Nama dhagaa namni immoo baay'ee hamaadha namni waan namni qabe. Na rabbi laphee keessan isiniif haa eegu. Amaalis isin jedha Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Kun hojii seexanaatti dhugaa dubbachuudhaaf waan isin haa eegu.